Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota YouTube channel AKAP. Baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Har'a barnoota yaada keessan osoo hin taane yaada kiyyaan kan isin barsiisudha. Barnoota kiyyaa irraatiin galuun duratti jechuudha. Viidiyoon isin dhaggeeffachiisu kana daqiiqaa xiqqoo si dhaggeeffadhaa viidiyoo. Imeelli kiyya guutuma Yaasir jechuudha. Fakkeenyaaf daqiiquma xiqqoo. guututti haqameet walaa tiiktookii walaa feesbuukii hundi isaatu barnaamijaaleen jawaala kanarraa qabu hundi isaatu ni haqame. Nama haqe Allahu a'lam. Haa ta'u garuu nashiidaa ramadaana kanaafilleen qopheeffadhee isiniif dhiyeessuu turelleen achumaan narraa kutte wanni jechuu barbaadu gabaabumatti tiiktookiin saatii dheeraa namaaf hin kennu waan ta'eef warri aappii barsiiftan waan kana deeffachuu ni dandeessa yoo jettan billaa aleekum dafate keessan naqu namaa waan Ammaan yaada viidiyoo isaanii kanarratti yaada bal'aa kennuun kiyyan duratti isaaniin waliin haasofne jechuudha. Amma viidiyoon isaanii kun akka himaaran kanatti diileet faaktoriidhaan kan gubateedha natti fakkaata. Akka hin ilaalaanutti garuu waliin hin dubbanne. Fakkeenyaaf riiseet faaktorii kan jedhu kanaan yoo gubatee jiraate furmaatan amma isiniif kaa'u kana osoo hin qabaatiniin yoo akkuma kanatti gubatee jiraate deebi'uuf hin danda'u. Garuu hordoftoota YouTube chaanaalii AKAP guyyaa irraa kana wanti isin barsiisu waan dhimma kanaaf furmaata isiniif ta'uun qabadhee isiniif dhiyaadhe. Amma TikTok irratti argee dhimma kana isin akka isin fayyadamtanuufan. Fakkeenyaaf nashiidaan Raamadaana kanaaf qopheesse na jalaa gubatee jedhaa jiran. Isaan kan jalaa gubate kun riiseet faaktorii natti fakkaata. Kan giiza tokkicha guutuun jalaa gubatu kan siitingii keessaan gubatu kana ni beektanii. Yoo diileetii ta'e diileetii si asirraan foormaatii ta'e foormaatii fakkeenyaaf gaalaariin kiyya kanaa gaalaarii guutuu kana yoo foormaat ka ta'u ta'e deebi'uu ni danda'a. Amma isaanillee viidiyoo kana dhaggeeffachuu ni danda'anii. Angaruu isaanii waliin haasofne. Yoo diileetii kana ta'e diileetii fakkeenyaaf gaalaariin guutuun diileet ka ta'u ta'e deebi'uu ni danda'a. Garuu immoo yoo diilee riiseet faaktorii ka siitingii kana keessaan ta'e deebi'uu hin danda'u. Yoo furmaata an amma kaa'u kana dursitanii qophooftaniif malee. Kanaaf an furmaanni irratti isiniif kaa'u hordoftoota YouTube chaanaalii AKAP fi namni viidiyoo irraa kana dhaggeeffate wanni akkanaa otoo isin hin mudatiniin dura furmaata bareedaa cimaa ta'e tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira jechuudha. Aappii kana buufattanii. Aappii kana waggaa buufattanii seentaneetii viidiyoo irra galfattanii viidiyoon isin irra galfattan yoo waggaa meeqa ta'e baduu hin danda'u. Yoo silkiin keessan illee isin jalaa gubate yoo silkiin keessan hattuun hattes yoo riiseet ta'es viidiyoo keessan sana argachuu hin dandeessan. Namni gaa suuraa ijoollummaa fa'aa keessa kaawwataa iccitiin namaa baay'eedha jechuudha. Waan akkasii keessa keewwataa. Aappii kana waggaa buufattan isiniin agarsiisa tokko tokkoon jechuudha. Suuta na hordofaa. Aappiin kun waan faayidaa qabudha isin hunda keessaniif jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshina TikTokii Play Store irra wanna arge gagadhiifamu osoo hin taane aappiin kun baay'ee isin fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf hamma gaafa seentanii akkanatti isinii baasa. Permishinii isin gaafatama fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif booda gubee waan hin deebisuuf permishinii isaa isin agarsiisa jechuudha. Gaafa seentanii irraan gadeen kun jechuudha. Qulfii isii kana yoo kanatti bantanii itti banamaa jirti hankiyyaa yoo itti banamaa jirti appilikeeshina hunda isaa isiniif cufa jechuudha. Paaspoortii wanta itti kanaa isiniif gaafata appilikeeshina hundi jechuudha. Amma fakkeenyaaf hankiyyaa TikTokii yoo naqee waan sanaan cufadhee jiruuf na gaafata jechuudha. Na gaafata paaspoortii sana banadheen seena jechuudha. Appilikeeshina hunda akkasuma isinii qollofaa waayifaayi illee isiniif qollofaa bilitoozii illee gosuma masmara illee bilbila illee adda addatti isiniif qollofa jechuudha. Irraan gadee kanatti argattan jechuudha guutuu isaa walumaa galatti. Soorii jalqaba irraan gadee kanarratti argattanii ammallee hin baafne kunoo irraan gadee kanarratti argattan jechuudha. Akkasiniif qollofuu barbaadan mallattoo qulfii asirra jirtu kana fuuldura kunoo feesbuuka jedhee ka'ee fuulduratti qulfii isiniif kaa'ee jira. Bilutooziin illee kunoo kanatti qollofama. Waayifaayin illee ni qollofama. Gosa garaa garaa qollofachuu dandeessani. Irraan gadeen siitingii kanaa kana jechuudha. Kan ittiin aanu immoo pirooteekt kan jedhu kana waggaa cuqaastanii asirratti Unlock setting kan jedhu kun unlock mode pattern look kan jedhu kun jechuudha. Yoo seentanii amma patternidhaan immoo paaspoortiidhaan qollofachuu barbaaddaa waan jedhudha kun. Yoo barbaadan paaspoortiitti qollofachuu hin dandeessanii yoo barbaadan maqaa keessanii yoo barbaadan isin kun fedha keessan jechuudha. Amma kanaa miti kan isin agarsiisuu dhufe security setting kan jedhu kana ilaala. Asirratti yoo sirriitti nan hordofne ta'e aappiin kun isin fayyaduu hin danda'u. Security setting kan jedhu kana waggaa cuqaastanii asirratti sirriitti qalbeeffadha. Suutumaan iddoo hundaan qaqqabdaniiti. Gaafa seentanii kunoo bakka kanarratti jechuudha. Iimeelii isin qabdanu isiniif fida. Iimeelii paaspoortii isaa dagachuu hin qabnee fi
kan silkii keessaa qabdan yoo ta'es yoo immoo silkii keessaa kan hin qabne silkii keessaa kan qabdanu paaspoortii irraanfattaneettu yoo ta'e aada akkaawunti kan jedhu kanaan iimeelii haaraa banachuu hin dandeessani. Warri akka carraa hin beekne yoo jiraattan viidiyoo kiyya kana irratti barreessaan deeme viidiyoo yuutuub chaanaal kiyya irratti barreesseera. Yeroo baay'een barsiise waa'ee iimeelii akkatti banatan waggaa tokko dura lama dura yoo viidiyoo kiyya gadi barbaaddane haala iimeelii itti banatanuuf jedhee barreeffama gubbaa irratti barreesseen jira jechuudha. Seentanii ilaaluu dandeessan akkatti banatan iimeelii ni banattan jechuudha. Sana booda seevii itti gootan iimeelii keessan. Erga iimeelii keessan seevii itti gootanii booda suutumaan na hordofaa. Amma kunoo bakka kanarratti baatirii illee wanna hunda hojjechuu dandeessan sirratti jechuudha. Waggaa asiin seentanii viidiyoo asirra galfattani, footoo asirra galfattani, aadiyoo asirra galfattani, faayilii asirra bakka asirratti waan isinii jiru guutuu galfattan. Fakkeenyaaf viidiyoon galfadha yoon jedhee an amma viidiyoo kanan galchee ka'e jechuudha. Sin agarsiisuudhaaf hin galchee kunoo mallattoo eda'uutu asirra jira. Viidiyoo barbaaddan asii fidachuu dandeessan kun gaalaarii kiyya okkeerumatti gootaneennaan sana booda mallattoon qulfii gara gadii kana jira. Qulfii hoggatti gootan konfaarmi kan jedhu kana viidiyoo fidee achi isiniif kaa'a jechuudha. Kunoo raayitiitti godhee gaalaarii keessaa immoo fuudha jechuudha. Hojii qabu gaalaarii keessaa fuudha. Soorii beeksisa naaf fidee ka'ee waan shabakaan banaa jiruuf beeksisa naaf fidee ka'ee. أخباركم يا رب تكونوا بألف خير وصحة. Sana booda erga akkanatti viidiyoo keessan galfattanii suuraan asumaan galaa, aadiyoon asumaan galaa, sagalee yoo sagalee nama jaallattanullee galfattanii asumaan galaa akkuma kanatti gala jechuudha. Yookaan nama fakkeenyaaf silkiin keessan hattuun isin jalaa hatti, yookaan isin jalaa bu'ee bishaan bu'ee badaa, yookaan akkuma ustaaza Buyaa sanammaa foormaati isin jalaa ta'a. Viidiyoo sana argachuu dandeessani. Wanti isin dagachuu hin qabne paaspoortii iimeelii keessan sanaan silkii haaraa suuqiidhaa bitattanu jechuudha. Silkii haaraa suuqiidhaa bitattanu irratti iimeelii keessan sanaan banattani. Gaafa iimeelii keessan banattan lammoota aappii sanaa pilaastoo irraa buufattani. Amma isin agarsiisaas amma daqiiqaa xiqqoo na hordofaa. Viidiyoo nan keessaa qabu viidiyoo sadiin qabaa akeekkadhaa viidiyoo kana laa. Viidiyoo kana akeekkadhaa. Amma aappii kana nan gubaa. Gubee ka'een haaraa isa tokkorraa gadi buusa. Qulfiidhuma isaa na gaafataara. Kunoo nan gubaa asirraa. Dhaqeen pilaastoo irraa gabbuusaa asirraa gubee ka'ee. Viidiyoon kiyya sun jira moo hin jiru? Walumaan laallame. Sardaminaatiin iddee hundaan qaqqabdanii wanti akkanaa kun jechuudha silkii keessan irra waan taa'uu qabudha. Aappii silkii keessan irra taa'u zim jettanii wama faayidaa hin qabne namni kun faayidaa qaba isiniin jennaan osoo faayidaa isaa isiniin arginiin waan argitan hin kaa'atinaa jechuudha. Amma aappii kana lafootaan buusaa. Lafootaan buusaa. Innaa amma inni buusutti kan Abu Yaasir ammaa jechuudha. Yoo akka isaan jedhe kana seetingii keessan reset factory kan jedhamuun gubateera ta'e deebi'uu hin danda'u. Yoo sila waan akkanaa hojjetatanii jiraatan malee. Yoo aappii kana qabaattan amma gosa barbaaddanitti yoo isin jalaa gubate silkii keessan yoo fayyaataa namni isin jalaa fudhate viidiyoo keessan sana argachuu dandeessani. Wallaahi argachuu dandeessan. Amma kunoo gubeen ka'e aappii sana jechuudha. Mee seennee jira moo hin jiru? Viidiyoon kiyya sun jira moo hin jiru? Amma walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Daqiiqaa xiqqoo naa obsaa kunoo fixeetiin jira. Ni seennaa. Amma gaafa seentanu kana paaspoortii keessanitti naqattan. Paaspoortii keessan dagachuu hin qabdan immoo laal. Laa paaspoortii kiyya kunoo seeneetiin jira. Amma agrii and start kan jiru kanan cuqaasaa. Kunoo haala kanaan iimeeliin kiyya irra jiraachuu isaan laala. Kunoo iimeelii kiyya sana irratti galfadheera jechuudha. Sana booda seef irratti godheera. Erga seef itti godhee ka'ee sana booda deemnee ilaalla jechuudha. Amma kunoo amma seenneerra akkuma silaatti jechuudha. Viidiyoon sadi sun jira. Kunoo haala kanatti fayyadamuu dandeessanii hiriyoottan kiyya. Egaa YouTube chaanaalii kiyya laayik gochuun dagatinaa. Koomentii keessan immoo fakkeenyaaf appilikeeshina viidiyoo isin jalaa gubatee
kan isiniif sirriitti deebisu. Ijoolleen baay'een barsiisanii jiranii garuu kan irra sirriitti isiniif deebisu yoo kan barbaaddan ta'e koomentii jalatti naaf barreessaa. Maaliifuu yaadni keessan baay'ee na gargaara. Koomentii jalatti yaada keessan naaf kaa'aa. Laayik gochuullee hin dagatinaa isiniin jedha hiriyoottan kiyya. Kanan siin jedha amma yeroo biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.